daawwattootaa fi hordoftoota kuulaniif akka nagaa fayyaa qabdanii jirtanii akka nagaa fayyaa qabdan akka jirtan abdiin qaba. Eessa dhabamtee eessa jirtaa jechuun keessanuu lamu dhiyootanniin dhabameen hin qaala'ee diraamaa fi koomedii adda addaa isin dhiyeessitti hin jiru. Amma gaa inshallah isiniif hin gaddise rabbi jedhatti lagaa jira. Arranta nagaa akkuma beektanitti kaasuma sirratti piraankii dalaguutiin piraankii akkamii jechuun keessanuu lamu piraankii addaati. Piraankii akkamii isiin ammaan tana ala jirti. Arra qalee eegaan isii bira dhufee na dhukkubaa garaa na dhukkubaa mataa na dhukkubaa jechuuttiin hin jira. Saniifuu isiin irratti akka hin faamnetti na dhukkubaa jechuun hin jira. Bikkaan ciisus tolfadheetiin qofaa kana keessa ciisu jira jechuun. Ciisuttiin jira na dhukkuba jeeni isiinis dhuftee na lallaaltee na dhukkuba. Buyyooyitee naan jettee hombula jalaan ciisu jira na lallaaltee deemuu jirti. Na dhukkubaan jechuun jira wati guyyaa kana guutuu jechuun. Ammaan tanammoo akka nama na dhukkubee natti hammaattee tiin mustariyaa jee lallabee gisa isiin dhufuu didde jechuu akka nama dawwaqee akka nama dachiin marteen ittiin kufaa jechuu bikkumaan ciisu sanirraa. Kunoo bikkiin ciisus tana fakkaatti. Kunoo isiin ciisu jira. Jala hombula kana jalaan ciisu jira. Piraankii na dhukkubaa jeetiin haakima na geessi maal jechuun jira baanee dhufnee. Kina kana bittee gabbaanee dhufne beete. Ammaan tanammoo na dhukkubu jira kamiin taa'amu kaanus mustariyaa na dhukkubu jira garaan na muru jira mataan na dhukkubu jira waaqima na geessi osumaan juutiin giseesiin alaa dhufuu dhiyaatte akka nama dachiin martee dhiiga fixateetti dawwaqa hanqabta akka akka isiin naarifattu hanqabta akka kana jaalattu geelee tiyya qaaliidha nama najjabaati nama hedduu na jaalatu nama inni seettuu jaaladhu mee hanqabta akka kana jaalattuu fi hanqabta akka naarifattu waliin laalla. Maaliif naaf rifatti abdii naa qabdi inshallah jeetiin abdii qaba. Isinis gaa akkasii hanga xumura viidiyootti na wajjin turtii gaarii mustariyaan maal akka taatu waliin laalla waliin hubannaa jechuu akkasii katakattiin dho'isaan kan kaameeraa dho'isee maal jedhu isiin agarsiisaa nu wajjin turaa. Akkasii gaarii ciisu as fakkaatti. Sirriin agartanii sirrittiin isinii mul'adhaami. Akkasii amma kaameeraa dho'ifadheetiin jira. Amma mukaanus dhukkubsadhee illee dhuftee wayillee naanguutu nan qabdu wayitu jeetiin dawwaqee akka nama dachii shirrittee dhiiga fixadheetti lafa kufaa asumarraa gangaladhee lafa kufaa. Akkasii hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin tura. Maal akka jettu isinis waliin eegnaan isin baseetee mana walfadheetiin jira naaf jitura. Ciisuutiin jira. Haaluma kanaan ciisu jira. Xiqqoo kaameeraan irraa fagaateen si'a. Akkasitti ammaan tanii yaabu. Mustariyaa na dhukkubee wayii kootu na qabeen jaanii na hojii turtii gaarii. Mustariyaa wayii kootu dafii na dhukkubu jira kootu. Na dhukkubee wayii mataan na dhukkuba garaan na mura. Mustariyaa wayii na dhukkubu jira natti hin dhuftu. Na dhukkubu jira. Maali? Inta maal Ayyaan? Hojii maal taate? Maal taate haawwii? Hojii maal taate? Maal taate inta? Amooyyaan bilisee si biraa gabboo? Jansi taa'us khayraa. Ayyaan? Wayita maal taate? Ayyaan maal taate? A'uudhu billaahi mina shaytaani rajiim. Inta gaggaba qabdaa? Gaggaba qabdaa? Gaggaba qabda moo si dhukkubayee dubbadhu ayyaan? Sii bar? Olka bishaan dhugi? Ayyaan? Ayyaan olka jedhee? Maal taate siisi? Maal taate?
taate? Kol beetis. Kai basa yaa mas geessa. Eessa si dhukkubaan jee bara yaa maa rabbisu godhesa. Eessa si dhukkubaa? Inta galgala kana wayyaa inaan jettee makinii dhugdee gadi hin ciisne maal taateeti? Siibar. Na dhukkubaa. Hayyee kee ol bee ciisnee lafa ciistaa qabbanirra. Na dhukkubu jira. Kee yaa mas geessaa? Siibar. Kee mas geessaa basa yaa maan tara fujjiraan dafnee yaaduma siraa tana si geessee dafee muqaddee asitti afaani. Bira tole deebi'aan ka'u sa'a tana keellaa. Faatu siif taa'ee. Yalla kee. Olkee inni lafa raasaa yaa jiisan kakkan ergee. Olkee inni sibirattuu ta'e nan jaani maa marbisu godheeti. Akkam xiqqisho ciista. Hayyee ol beetis. Kee narraa biraa deessa keessa. Achiin kaa'e xiqqishoon ciisa. Wayna dhukkubu jira dachiin naan deema. Dachii shirnaan ja'a. Dachii shirnaan ja'a na dhukkuba. Meetiin maanta eenyutti hin bilbileen yoo amma na hojii geessa. Dachii shirnaan ja'a na dhukkubu jira. Mataan akka na dhoohu jira. Galgala kana hiniin naa bitettee hiniina siibitee dhuydii hoyyoottee ciisu jirtaani. Waan akkasii jabaatu dha ishee fittee daafama nageessinaan jirtu. Kana kana keessa hojirraa mi namaan hin tuni. Wayyaa ijeetii bara. Amma laaldachiin akka naanteetti dhaabbachuu dadhabee taa'u dadhabeetiin si yaamee baran. Hayyee ammas kee uummata naa gisee naa kama si keessaa baatoo uffaddu illaa kee dha. Xiqqishoon ciisaa dhiis Yaa ayyaan. xiqqishoo ciiseetiin dhaqaan. Booda sa'aatii maal kan irraa achi yaasi mana jireenya taa'u mana hojii si geessa. Wayi ijoollee ta'uu wallaati. Ijoolleen halkan sa'a malee deddeemtanii qabamti ayyaan maaliif biyya namaa keessa irraa ol kee namaa si geessa. Xiqqishoon ciise xiqqishoodhaaf aanarraa wayyaa'u. Dachii kan naan deemu jiraa bar mataan kun guutuu. Dachii qabeetiin si gabbuusee taaksii korraa lafa deemnaan jeeqee ammas yoo nifi turre xiqqishoo haanu sirrii boquufee kaawwuu inni kee ilmoo furee qabban sana keessaan deemaani. Daranaa isin dhukkubsanii yaa ta'e. Dachiin akkana kan wanti dhiibbaan qabuun si yaa Kaya kuma ko yodi yo si geessu feete ogisuma ina wanta na si geessa saa malee deddeemu ayyaa nayyaa. Kaya na farraa. Olkee yaa uffadhu. Dhaabbachuun danda'u barna dhukkubu jira. Uffadhu. Dhaabbachuun danda'u booda halkan saa malee gisee dhukkubsatte akkamiin si godhamee rabbisu gaafa. Ammaan tanaa walgala wayyaa ennaan firaa si biraa deemee ciisu jira malee silaa saban gisee ni si geessa. Amma wayyaa bara ammaa wayyaadha bas. Oggoogaa gazachiin akka haala dachiin shirnaan jetti. Haa deeyyee amma ka'e muqaddiyaa viitaaminaa takka buusi kaan sirraa guutu dachiin shiriin. Ijoolleen maa daawwattee ijoolleen guyyaa amneeti. Saatan ammoo. Anumaan si keessaa ka'e haamuma boomte as kan naman dararru. Ijoollee daawwatu ijoolleen Ijoolleen maal jenna isaa ayyaan halkan kanaan. Gizee nuti haafuma deemnee ciishir jennee dhufnetti isaan gottee ammaas. Intubu amma. Ati bichaa ni yoo akka mana geessite yoo nan akka tasaa kana laaffadhe. Akkam laaffattee Kufee haafuma fagoo si geessu godha kan mashaaloo mana keenya achi kanaan si geessa. Malee haafuma fagoo si geessu hin deemus. Qabbana malee mas laafaan suuree hin deemu malee. Aanus hobbaasaa deemnee deemna. Dura akkam goonadee qabban sana keessaan fudhee deemaa deemee qofaatti jira. Hiyya kee lafuma laammoo. Ati bira qabbanummaan tanaa kan nuuf fakkaattisa. Qabbanuma tana kaatana jirtuu Nama maaltu si dawwaqsiisa? Qabbanti nama dawwaqsiisi. garaan isa dhukkuba mataan isa dhukkuba dhiigaan fixadhaan isa dhiigaan qabuu si yaa bara.
Dhiiga maaliif waan dhiigaan loonii tuba dhiiga uffatteef dhiigaa waan dhiigaa saniin bitadda haa bitaamina. amma kayyee muqaddee akka gadi beekamina. Dachiin akka shirraan jettee. Kennaan beekamina siif kanna yoo qoonqoo nyaatallee ka qoonqoo sii balu sii kanna. Dabeeyyaa fayyadamnee deemnee dhufna. Wayi qoonqoo si nyaadhu barna jibbisiisee jira dhiyoo tana qoonqoos. Qoonqoolee shooraan qabdu nama garaa qabu qoonqoo jibbisiisa malee. Qoonqoon nu jibbisiistee qoonqoo nyaadhu hirrafu maali hin beeku boona. Kundumaan keemii waan fedhisi yaa jibbisiistu dhiisi. Amma akkuma kana deemnee muqaddee viitaaminaa tokko guusi taa'anii fineen viitaaminaa siif kanna akka qoonqoo sii balu jettee himna siif kanna nayyaa. Jetteeri ammatti isaa tanaan deema. Bakka taana. Haa harkallee illee waan kana irratti jabaatee isaan si geessaan. Kophaa jiyyaan. Fuula uffadhu. Wayi. Naajii sayitii. Namni qoon qabuyyoon biyya kana keessa du'eesi. Akkam biyya kana keessa du'ee akka rabbitti si ajjeese malee duute yoo si duute siin jee namni quba qabaachuudhaaf si nama duuta. Wayi na dhukkuboota cina kan naan deemti. Wayi silmaaree buseen gabbeessa waan hunda bitadhee filaalchisee. Suma wayyaa ishee dideedha akkamtu godhate. Kami si godhame uffadhu jaakkatan siif daawwisu jaakkata qophanna. Akkanumaan jaakkeet naattu. Mustariyaa mucaan hima dhiisni deemna. Sayyaan asiin siin deebar. Mucaan hin qawal saatan isaan inni argee inni lafunaaf beekan immooti. Kenna daasi. Boorsaa ijee maallaqa keessaa fuuna. Haa jira akkasumas deeman. Telefoonni guddaanoo. Telefoonni hiyyaatti jira. As keessa jira. Guddaamoo. Mana saniif deema reefus bireedha telefoonni. Ana bira jira asuma jira bar. Boorsaa keessaa maal godhatu? Ammaan as keessa baay'ee. Ani naasuma. Hayyaa deemu kasaan kutteen dhaabbatanii. Frank! Daawwattoota hordoftoota biyya. Mukaan of xiqqattee takka baaltoon afiddi takka jaakeetaa afiddi takka baaltoon of keessi. Firaankiidha. Chumadi miyan makaati deemu. Firaankiidhaati yaa mukaan sinaarin kasaadhiina. Akkasii hordoftoota kiyya mukaan silaala akkatti naarifattu akkaan isin hin jeen agarre akka isin naarifattu ni ilaala mana isii ciiseetu manna dhukkubaa maaliin jechu jiraani ni ilaalla walumaan isin hin jenne akka rifattee takka as fiidde akkachi fiidde huccuu dhaqqee jaakeetu naaf. Jirte isaanitti anuma shawwadde. Isaanitti himeetiin akka goonu mukaanus waliin ilaalla obsaadhaan jeen. Akkasitti yaa mukaanus waan si dhaga'e migaa. Firaankii kana jaamasa onneeelaabde. Maal jettaan? Kani asin hin jiru weenyu akka hojii siyeeti yaadda ammas dii sirrifatin ilmaan geessan qobaati yaa hojeeti yaadda ammas reefu wayyaa ila keetteeti kini nama jiri kini nama andu jedhu kumas dhukkuba garuu ta'e kalee. Egaa mataan na dhukkubu jira garuu qilleensuma kanaaf waan qilleensa keessa deemu mataan na dhukkubu jira ambas biraankii sirriitti dalaguuf waan yaada qufu na dhukkubee jira akka dhugaa seetuuf jechuudha. Andilee dhugaa seeqa kani reefun tana dhudeetiin si biraa kutee mihaanus rafisee sinachuma anis ciise jee. Amma gisee siisee waayee wallaahi qeematti rifannee maal ishootiis waayee. Haayyi ammoo daawwattoota dhiifama hin gootu. Kamii waaqaatti. Narraa qabalachuun isiin oolamu. Nama rirrifachiisu kun bareedaa miti silaa kaalaa. Silaa tokko dubbiiti. Namooti adeetuma dalagaa akkamiin godhetteeti laakiin nama rirrifachiisu bareedaa miti. Laakiin waa wal bira jirruuf dirqama dhiifama walii godhuun keenyaan oolamu dhiifama sii godheesin jaakalas. Dhiifama naa goote hayyee daawwattoota waan jettuun. Hordoftoota fi kabajamtoota kullaniitu like share subscribe godhuu hin dagatinaa biraankiileen isiin hojjettu yoo isin katolu taate like godhaaf share godhaaf
akkasiin isin ijaa koomentii yaada keessan jala barreeffadhaa. Yoom kaan os rifachiiste minaan jettanillee rakkoo hin qabu biraankii daawwanni kun na rifachiistee daqiiquma kudhan akkanaaf rifadda malee waa sila umrii jee guutuu rifadhu na rifachiistee umaas deebitee dhiifama waan na gaafattuuf jecha. Saniifuu waan hojiin keenyas kanarratti hundaa'eef jecha waan walitti haaduufis hin qabnu daqiiqa humna sarrifachuunis rakkoo hin qabdu. Saniifuu wal jajjabeessuun waan nurratti dirqamaati wal jajjabeessan jaanna. Hayyee akkasii daawwattoota fi hordoftoota kuulanitu akkuma isiniin jeegaa mustariihaan geeleetii akka kana jaalattuun ilaale jeetiin jira. Akkasii hunoo hedduu na jaalattee hedduu na kabajjii hedduu naaf rifattee hedduu naaf caceetee jaakeeta naaf fiduudhaan baalxoo na kaa'uudhaan bishaan naaf fiduudhaaf akka nama dawwakeetiin taa'e isiniin jeetiin isin himee jira. Isin akkaan ciisu jiru na quba qabdi. Akkasii hanga viidiyoo birootii walitti deemnutti yoo isinitti tole like godhaa. Yoo isinitti tole like godhaa koomentii jala yaada keessa waan isinitti tole keessaa nu barreessaa. Akkasiiti hanga walitti deemnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Baay'ee nageetti tura.